waan baay'ee nama gammachiisu Ayimiin gara Itoophiyaatti deebite. Yaa Arooppilaanii Ayimii fi Buruukee walitti deebisuu jaalatte galatoomsiin jechuu jaaladha jechuudha Waaqayyoodhaan gaditti. Isa biraanis immoo hiriyoota isaanii jechuudha. Keessattuu naati namni jedhamu kun nama bulee nama yeroo darbe otoo inni gorsaa jiru Ayimiin simmeetaawiidhaan egaa wantoota garaagaraa ilaaltee baatee too dhuftee Dubaayii galtee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan nagaa ooltanii fayyaa keessanii ishoo qaba nagaa taatan siniin jechaa jechuudha. Kaleessa akkatti gaayii fiqiriyyee akkasumallee jechuudha. Qimameedhaan inni gizee baay'ee jechuudha. Qimamiyyee kottu osoo wal jaalannu maaf gargar baanaa maafi namaaf karaa bannaa jecha waggaa lamallee yoo ta'e sin eega jechaa jechuudha. Jaalala isaa qulqulluu ta'e jechuudha ibsaa fi kan ture. Haala kanadhaan Ayimiin guyyaa har'aa dhufteetoo jirti jechuudha. Naatiin immoo haadholii dirasiitu gara iddoo hojii kootti dhufee natti bu'aa ture. Maal jechuudha kan jechaa turanii. Jaalalli keessaniyyuu eenyumayyuu inni naafsisaa yerootti dhala godhachuudhaaf gara guddinaatti tarkaanfachaa jirtanitti maaliif gargar baatuudha kan jechaanii ture. Jalqabas immoo haasofsiisaa turre. Baay'ee hangana kan hin jedhamne haasofsiisaadha. Dhaggeeffachaa turte isheenis baay'ee tokkodhaani. Isa kanaaf iyyuuti akka isheen dhuftu barbaanna Buruukeen hin dhageenyedha kanii jedhanii turan jechuudha. Egaa waan haftus isaanitti fakkaatee ture natti fakkaate garuummoo dhugaa dubbachuudhaa fi dubbii isaanii gorsa isaanii yaada isaanii dhageessee deebiteetu jirti jechuudha. Jaalala dhugaa jechuun isa gatii baasu isa kanadha jechuudha. Argitanii? Ani mee amma warra garee kireesii jedhamu sana jechuudha. Gireesii jedhamu sana kireessotoo jedhanii wayyaa jechuudha. Garee warra Abiraam jechuudha. Gareen Girees jedhamu garee kana ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Argitanii? Bakka kana jechuudha hiriyaan. Kana jechuudha namni qulqulluu. Kana jechuudha jaalalli utubaa qabaa. Fakkeenya dhalootaaf hin taatu kottuuti deebi'ii. Gargar ba'uu hin qabdanii. Haala jiru hundumayyuu sirreeffattanii nagaatti deebi'u. Dhuguma namichi akkas jedhee nuti warri dhiirotaa dubartii nu jajjabeessitu barbaanna malee humna hin qabnu jedheen. Humna hin qabnu sinirra jajjabina barbaanna. Ilaa sila si jaalatuudhaaf dubbiin taane sitti dubbachuu danda'a. Ariifatii itti yaadee dhiisuu danda'a. Isa kanaaf iyyuu immoo ati immoo hubattuu ta'uu qabda. Gaafa inni haareellee bakka fiqiriyya jettee addee aammachuu qabda. Irraanfachiisuu qabda. Wal danda'umsaadhaanii waan hundumayyuu jennaan isheenis immoo wanta godhu natti hin himu. Dubartii biraa fidee mana keessan sifaanan jiraachisa jechuun isaa maal jechuudha? Wal kabajuun barbaachisaadha. Hundumayyuu caalaa bakka ani ulfina kiyya isaan argachuun qaba. Kan ishiin jechaa turte jechuudha. Akkuma yeroo darbe jechaa turte jechuudha. Dhuguma kun sirrii ishiiti. Wanta dogoggorte tokkollee hin qabdu. Isaanis immoo baay'ee tokkodhaan ishee galateeffatanii egaa dhufuu ishii diinaaf karaan baniinaa diinaaf karaa banuun sin hin barbaachisu sa'aatii kana keessatti. Karaa diinaa cufuun barbaachisaadha. Wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Mucaanii ariifachuu danda'aadha kan jedhamaa ture. Innis egaa gara manaatti akka iyyuun sun galtu maraatittiin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf aarsaa sin kaffalchiiste akkuma dhugaan isaa bahuuf malee wanta biraa miti waan ta'eef dhugumatti qimameedha, qaxaleedha, jabduudha, cimtuudha. Kanaaf iyyuuti baay'ee bareeda ture jechuudha. Isuma bira naatuma kana birayyuu dhaqxeeyyuu dhokatteeyyuu yookiin immoo deebi'uu diddee achittiyuu leenjisuu dandeessa turteeyyuu maaliif jennaan gatii baastee biyya hormaa keessa deemuu sin barbaachisu ture. Hanga kanas immoo boos hin qabdu turteeyyuu jechuudha. Ayimiin haa ta'u malee inni darbeetu jira. Ani waan inni dhufee asitti na eegu natti fakkaate jechaa turte. Nuti immoo lakkifinnee dura siyaasuuf seefna jenneeti. Yoo isaan argiteetta ta'e gara duubatti akka hin deebine jenneeti. Amma immoo inni immoo gaafa sapiraasii ta'uu rakkoon tokkollee hin jiru hin gammada. In bareeddee simboo godhattee diimatte qilleensa akkamii jennaan baay'ee sanaaf hin mijanne tureeyyuu. Yennaan nyaata gaarii ta'e nyaattee sanaa booddee fataa jennee
haala sanadhaani isa faanas immoo walii galtuun amma na bira deemtaa wajjiniin galla jedheen jechuudha. Isa kana dhakaayii baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaa fi baga deebitee dhugaa baga deebite siin jechuu jaalladha. Ammallee diinaaf karaa hin baniina. Aarsaa kaffaluun si maluu jaalala kee keessatti kaffali siin jira. Kaffaltii dhufteetta gatii gurguddaa isaa baafteetta wanti baay'een ta'eera jechuudha. Wal dandeessanii darbitanii dhuftaniitu waan ta'eef erga gara gaa'ilaatti gara jireenyaatti tarkaanfii kana erga tarkaanfattanii dhuftanii wanti tokko gidduu keessan seenee gaa'ila keessan diiguun barbaachisaa miti jechuudha. Silas diinni gaafti ishee namaan loltu maal akka ta'e beektu gaafa si bari'uu gahe gaafa dukkana sirra darbuudhaaf ka'ee baay'ee si morma jechuudha haalonni jechuudha. Ati garuu haalota sanaaf harka kenniteetta taanaan si kuffisa jechuudha. Ayimiin akka isheen akka jaalattu Buruukeedhaan abbuuqqattee dubbachaa turte. Inni illee abbuuqqatee dubbachaa ture jechuudha. Kanarraatiin kan ka'e eessan seentire eessan seenti yoomiyyuu kananii akka keetti jaaladhuu fi nama akka keettiin argadhu jettee haasofte jechuudha. Dubbiin dhugaadha. Inni illee akkasuma jechaa ture. Ani dubartii bira dhaquu hin danda'u ayimiidhaanii haala jechaa ture jechuudha. Suuta keessa wanti hundumtiyyuu jireenyi kaleessa dabarsan nama keessaa bahuu danda'a. Nama akkasii sana immoo argachuu dhabuu danda'a jechuudha. Isin gala miti yeroo tokko nama ofii harka ofii keessaa baasanii gatii guddaa nama baasisa jechuudha. Wanti baay'een sanas haa ta'u kana Buruukee baga gammaddee jaalalleen kee ayimiyyeen kee qimameen kee sii deebiteetu jirti shabalaa namaa dubartii kabajaa dhugaa dubbachuuf ulfina dubartiif kan laatu jabaa namaa baga gammadde. Akkasumallee hordoftoonni baga gammaddan na subscribe like commentii na jajjabeessaa siniin jechuun jaalladha. Calleettanii ilaaltanii biraan darbina ishi dhageessanitti miti yaanan mala akkatti na ajjeesaa jiru biqiltuu keessa taa'een jechuudha. Kan viidiyoo kana waraabaa jiru ishi sanan jaalladha.